Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksifna. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqoon oleeti. Bitoota 8 guyyaa dubartoota addunyaa ilaalchisee sagantaa keenya darbe keessatti qophii kutaa tokkoffaa gama keessaniin geenye kutaa itti aanu har'aaf bulfachuun keenya ni yaadatama. Guyyaa dubartoota addunyaa bitoota 8 maarchi 8 ilaalchisuun jaarmiyaan dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo biyya alaa walgahii toora zuumiitiin geggeeffatee ture. Kutaa lammaffaa itti fufa kutaa tokkoffaa sagantaa keenya darbee kan ta'e odutti aansuun isin biraan geenya. Xumura qophii sagantaa keenya irraa keessatti ammoo turtii hoogganoota waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa waliin taasifame kutaa duraa isaa ta'a. Hundumaa nu faana bu'uun nu hordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirraa oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Bilinken rakkoon Oromiyaa keessaa akkaan isaan yaaddessuu irra deebiin dubbachuu isaanii maddeen oduu gabaasan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken daawwannaa hojii biyyoota Afrikaa gariitti taasisan Itoophiyaa daawwachuun ka jalqaban si'a ta'u wayita kanas haalli Oromiyaa keessa jiru akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu irra deebi'anii yaaddoo qaban mul'isuu isaanii maddeen ifa godhaniiru. Rakkoon kunis karaa mariin akka furmaata argatuu qabu akeekuun isaaniillee dhagaameera. Bilinken jeequmsaa fi waraanni Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf yaamicha taasisuun isaanii kan yeroo dhiyoo keessatti isa lammaffaa ta'uun isaa beekameera. Dhuma baatii guraandhala dabre keessa Bilinken bilbilaan haasawaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin godhaniin tasgabbii dhabuu naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru xumura itti gochuun barbaachisaa akka ta'ee fi mari'achuu isaanii dubbataniiru. Waggoota 5f waraanni Oromiyaa keessatti mootummaa federaalaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf karaa nagaan akka furmaata argatu qaamonni adda addaa kan gaafachaa jiran yoo ta'u itti fufiinsa waraana kanaa fi babal'achuu lolichaaf garuu maddi rakkoo waliigaltee mootummaan ogeessi adda bilisummaa Oromoo waliin godhe hojiitti hiikuu dhabuu fi waliigaltichas diiguu irraa ta'uu adda bilisummaa Oromoo dabalatee qaamonni hedduun ibsaa jiran. Waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti marii araaraa fiduuf qooda fudhattoonni hojjechaa jiraachuu kan mirkaneesse Addis Istaandaardi ammoo garuu maddeen keenya yaada bal'aa fi dabalataa kennuuf yeroon isaa amma akka hin taane hubachiisaniiru jechuun gabaasaa kaleessa dhiyeesseen ifa godhee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken waliin marii gochuu isaanii kan ibse waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa dhimma Oromiyaa irratti mari'achuu fi dhiisuu isaanii garuu waan ibse hin qabu. Marii Bilinkenii fi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jidduutti ta'een barbaachisummaa qaamota ajjechaa fi yakka raawwatan akka itti gaafatamuu qabanii fi
ce'umsa haqaa qabeessa kan hunda hammataa fi giddugaleessa ta'e gochuun barbaachisaa akka ta'e irratti mari'ataniirus jedhameera. Marii kanaan booda ministeerri Alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken mootummaan Ameerikaa bara 2023f gargaarsa namoomaa mootummaa Itoophiyaaf $331 miliyoona ol karaa ministeera dhimma alaa fi eejensii misoomaa idil-addunyaa Ameerikaan akka godhan ibsaniiru. Maallaqni kunis namoota Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa hongee fi wabii nyaataa dhabuun buqqaanii fi miidhamaniif deeggarsa lubbuu baraaruu akka ta'u ibsaniiru. Hawwan, daa'immanii fi maanguddoonni naannoo hongeen rukutaman keessatti argamanii fi dhibeeleef saaxilaman hordoffii akka isaan barbaachisu Waldaan Hakiimota Oromiyaa beeksise. Waldaan Hakiimota Oromiyaa kana kan beeksise godina Booranaa onoota adda addaatti socho'uun namoota sababa beelaan dhukkuboota hanqina nyaataan wal qabataniin miidhamaniif wal'aansa fayyaa fi deeggarsa maallaqaa gochaa jiraachuu wayita ifa godhetti. Waldaan kun deeggarsa maallaqaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo addunyaa fi ogeeyyii fayyaa Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan irraa argameen guyyoota 5 darbanitti onoota godina Booranaa 3 keessatti tajaajila fayyaa namoota 800 oliif bilisa kennuu OMN gabaaseera. Tuunni hakiimota waldaa hakiimota Oromiyaa 11 keessaa qabu guyyaatti namoota 360 wal'aanaa jiraachuu waldichi hubachiiseera. Gurmuun ogeeyyii fayyaa namoota 11 keessaa qabu kun godina Booranaa onoota akka Dhaas, Dubulluq, Dirree fi Moyaalee keessa naanna'uun namoota sababa beelaan rakkoo fayyaaf saaxilamaniif wal'aansa fayyaa fi deeggarsa maallaqaa godhaa jiraachuu Pireezidaantii Waldaa Hakiimota Oromiyaa Dr. Balaay Lataa himaniiru jechuun OMN gabaaseera. Naannawaa hongeen miidhetti hanqinni nyaataa daa'imman, hawwan ulfaa fi maanguddoota miidhuu fi dhibeelee garaagaraaf saaxiluu pireezidaantichi himuun hawaasni tajaajila fayyaa barbaadu hedduu ta'uus ibsan. Hawwan ulfaaf daa'imman garaa jirtu, maanguddoota dhibee yeroo dheeraa qabanis hanqinni nyaataa beela hordofee dhufu miidhaa fayyaa jabduuf akka isaan saaxiluu ogeeyyonni kunneen ifa godhaniiru. Hongee naannoo Oromiyaatti mudateen barattoonni 5,000 ol barnoota addaan kutuu fi manneen barnootaa 18 cufamuu biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Sababa hongee naannoo Oromiyaa godinaalee hedduutti mudateen manneen barnootaa 18 cufamuu fi barattoonni 5,294 barnoota isaanii addaan kutuu biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Baalee, Arsii fi Harargee lixaatti hongee mudateen bakkeewwan kanatti barattoonni barnoota dhaabuun manneen barnootaa cufamuu kan beeksise biiroon barnootaa kun. Iddoowwan sababa hongee kanaatiin miidhaman keessatti adeemsa barnootaa itti fufsiisuu xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu itti aanaa itti gaafatamaa biirootti gorsaa biirichaa akka ta'an Obbo Efreem Tasammaa BBC'tti himan. Obbo Efreem BBC'tti akka himanitti sababa hongee kanaan godina Baaleetti manneen barnootaa 11, godina Arsiitti manneen barnootaa 6, godina Harargee lixaatti ammoo manni barnootaa 1, walumaa galatti godinaalee kana 3 keessatti manneen barnootaa 18 cufamuu fi barattoonni 5,294 barnoota isaanii addaan kutuu beeksise. Dabaluunis Obbo Efreem manneen barnootaa sababa hongee kanaan cufamanii fi barattoota barnoota addaan kutan gara mana barumsaatti deebisuuf qarshii miliyoona 11 ol akkasumas manneen barnootaa miidhaan irra ga'e deeggaruuf qarshii miliyoona 5 gumaachuu biirichaa himan. Kana malees bittaa taankerii bishaaniif qarshii miliyoonni 2 gumaachamuu dubbataniiru. Hongee kanaan miidhaa dhufu hir'isuu fi lubbuu hawaasaa horii baraaruufis nyaata namootaaf looniif kan oolus qarshii miliyoona 4 biirichaan laatamuu kan dubbatan Obbo Efreem deeggarsa biiroon taasiseen alattis hojjettoonni biirichaa miindaa isaaniirraa birrii miliyoona 1.4 gumaachuu isaanii himan. Waajjira buusaa gonofaa Oromiyaatti Daayirikteera Loojistikii deebisanii dhaabuu kataan Obbo Dabalaa Ittaanaa tibbana hongee hamaa godina Booranaatti mudate ilaalchisee gaaffii Addis Istaandaard waliin kataasisan godina Booranaa
ala naannoo Oromiyaa hongeen keessatti mudate biroo bakkeewwan akka Gujii, Gujii Lixaa, Arsii Lixaa, Baalee Ba'aa fi Harargee Ba'aa akkasumas Harargee Lixaa fi Shawaa Ba'aa keessatti daa'imman dabalatee namoonni miliyoona 3.6 hongee kanaaf saaxilamuu akka jiran himuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHA akka jedhetti naannolee Somaalee, Oromiyaa fi sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa dabalatee namoonni gaanfa Afrikaa keessa jiraatan ji'oota waxabajjiif muddee 2022 gidduutti miliyoona 12 ga'an hongee kanaaf akka saaxilaman ibsee turuun isaa ni yaadatama. Oduu xumuraatiin ibsa Masiriin waa'ee hidha laga Abbayyaa ijaaraa jirtu irratti baaste Itiyoophiyaan maalla dhibde jechuun balaaleffachuun dhaga'ame. Masiriin wal dhibdee hidha laga Abbayyaa ijaaraa jirtu furuuf furmaata hundaa akka hordofuu maltu ibsuu ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa kan ifoomse ta'us adeemsi Masirii labsii qajeelfamoota Sudaan dabalatee biyyoonni 3 bara 2015 mallatteessan kan cabsuudha jechuun Itiyoophiyaan ibsa gaafa kamisaa baasteen balaaleffatte. Hidhi Itiyoophiyaan laga Abbayyaa irratti waggaa 10 dura eegalte biyyoota yaa'a gadii ta'an Masirii fi Sudaan waliin kan walitti ishee buuse yoo ta'u, osoo waliigalteen hin jiraatin Itiyoophiyaan ijaarsa itti fufuu hin qabdu jechuun akeekkachiisuun ijaarsi Itiyoophiyaan humna maddisiisuuf ijaartu madda bishaanii isaanii ni xiqqeessa jechuun yaaddoo qaban ibsan Masiriif Sudaan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu xumurree jirra. Qophiilee hafan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa ilaalchisuun qophiin qindeeffanne kutaa lammaffaa isaa kunootii itti dhiyaadha. Gabaasa bitootessa 8 guyyaa dubartoota kutaa lammaffaa. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa ilaalchisee sagantaa keenya darbe keessatti qophii kutaa tokkoffaa gama keessaniin geenye, kutaa itti aanu ammoo har'aaf bulfachuun keenya ni yaadatama. Akka waadaa seenne sanitti kutaa lammaffaa guyyaa dubartoota addunyaa maarcha 8 ilaalchisuun jaarmiyaan dubartootaaf daa'immanii adda bilisummaa Oromoo biyya alaa walga'iisaa toora zuumiitiin geggeeffate kutaa lammaffaa akka itti aanutti qabannee dhiyaanneerra akka nu hordoftan kabajaan isin affeeramu. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa ilaalchisuun jaarmiyaan dubartootaaf daa'immanii ABO biyya alaa walgahii taasisee kana irraa qooda kan fudhatan Jaal Gannat Gurmeessaa nama tokkodha. Jaal Gannat ijoollummaa isaaniitii kaasanii nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda bahachaa turan hoggaataan hawwisoo naannoo Ambootti ijaaramee uummata dadammaqsaa ture keessatti qooda guddaa nama bahachaa turanidha. Jaal Gannat gaazexaa Bariisaa keessatti illee nama hojjetaa turan akkasumas waldaa dubartoota naannoo Finfinneetti ijaaramee ture keessatti illee nama qooda guddaa qabanii fi sababa sabboonummaa isaaniirraan kan ka'ee mana hidhaa keessatti illee hidhamanii dararamaa nama turanidha. Jaal Gannat hirmaattota walga'ichaatiin baga guyyaa kana geenye erga jedhaniin booda dubartoonni Oromoo akka dubartoota biyya guddatanii mirga keenya guutuu gonfannee kabajuu baannus jabinaa fi beekumsa uumamaa dubartoonni Oromoo qabaniin har'a geenye jechuun dubbii isaanii akkasitti eegalan. Ayyee galatoomaa gaasin hunduu na of kalchaa ija hamtuurraa na hambisaa nuti hundumtuu baga jiraanne guyyaa har'aa kana geenye akka addunyaatti akka ayyaana dubartii guyyaa itti bitootessa 8 kabajattuu kanatti dhugaadhaa nutis qaama dubartii ijaa taaneef hin kabajannaa gaariidha.
waan jabaannee akka dubartoota biyya qaroomanii biyya bilisummaa isaanii argatanii akka barbaadanitti barreessanii akka barbaadanitti dubbatanii jiraatanii tokko ta'ullee yoo dadhabne akka dubartummaa haalli biyya keenyaa nu mijaa'etti yoo mijaa'us baate immoo waan dhiibbaan irratti godhamu hundumaa baatannee falmachaa keenyarra dubartoonni Oromoo akka akkoo keenyarraa akkoo abaabayyuu keenyarraa gara akka warra gara harmeewwan keenyaatti darbee jedhutti baay'ee cimtoota didattoota beektoota dura dhaabbattoota akkuma jedhamee beektummaan isaanii irratti dabalatee immoo mala qabu. Jaalgannat haala ijaarsa jaarmiyaalee addattammoo haala hundeeffama ABO'oof sababa ta'e akkaataa ijaarsa yeroo sanii irratti akkas jedhan. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo kunis namoonni isa wanni jedhan walitti dhufanii kan akka Qees Guddinaa fa'aa kan akka Kumsaalataa fa'aa kan akka Walda Yohaannis fa'aa kan akka Finsaalee isaa fa'aa namoota baay'ee dhagaa tokko maqaa dha'uun obbo Argaa'u Dinqaa fa'aa obbo Tolasaa obbo Waaqjiraa kan jedhaman obbo Dasee namoonni baddaa sadeenii walitti dhufanii qotee bulaanis kan keessatti hirmaate kan barates kan barsiisus barataan hundumtu kan irratti hirmaate walitti labsaniituma akka lafa jablaatiin hidhata isaanii tolfatanii achi maal gooneetti afaan Oromootiin akka hojjetamu taasisna akkamitti ijaaramna kan jedhuun ijaarsa paartiin adda addaa ijaarame kan akka Ma'isoon kan akka Icaat Liboodarraan Icaat kan gara ABO'ootti galanii lamaan isaanii irraa gareeni achiisatu ABO ta'e. Jaalgannat haala hawwisoo yeroo sanii agarsiisa aadaa kutaa Oromiyaa 11 irraa walitti dhufuun yeroo sana galma tiyaatira biyyoolessaa yookiin beeraawii tiyaatir jedhamutti agarsiifame irratti illee hirmaachuu isaanii tuqanii taateen ala sanaa sirba qofa hin turre aadaa Oromoon qabu hunda kan hammatu ture jechuudhaan ibsan. Saniin alas Amboo irraa waraana bilisummaa Oromoo jalqabaa ta'uun gara Harargeetti deemtee kan leenjite hiriyaa isaanii Ajjaamee Argaa'u akka jedhamtullee hirmaattotaaf akkasitti ibsan. Amboorraa waboo jalqabaa taatee Harargee kan deemte hiriyaan koo Ajjaamee Argaa'u jedhamti. Ishii dhoksinee geggeessinee maali anis nan deema malee jedhee yaada kenneen ture. Lakki haati kan koo ijoollee 10 qabu kan kee ijoollee 3 qabu ani yoon du'e haati koo isaan kaanitti hafu kanaafi ati hammaa fiiti isa lammataa irratti deemuu dandeessaa dhaqee naanni isaa laaleen deebi'a jettee maatiin suni ulfinaa fi kabajaa guddaa kan qaban addee Badhaatuu Gammannee qabsooftuu Oromoo cimtuu kanumtuu yookiin seenaan galmeessirraa yookiin hin galmeessine ani garuu ammaan danda'inaan kaasaa dubartoonni naannoo sanaa ciminaan hundumti isaanii haadha manaan barsiistota barattoonnis cimanii ijaaramanii harka lafa jalaatiin jechaadha. Nama 50 hin caalu doonaan dhaladhetti Ambootti kan walitti dhufaa turanii hundumtuu icciitii kan eegan hundumtuu naamusa kan qaban hundumtuu waan godhi jedhan kan godhani. Anis ijaarsa dargaggoota ijaariitii qopheessinaa jedhanii natti kennanii dirqama. Achumaanan 7 keessatti nama 200 qopheessee ijaaree isaan immoo naagalan gara gannaatti tureeyyuu akka qotee bulaan lafti kun kansaa waan ta'eef kana booda achi akka hin buqqaane lafa sarratti abbaa lafaa ta'ee cimee qotatee ijoollee isaa akka barsiifatu barsiisaa isuma jedhu waanuma xixinnootu darbaa ture anis waanumnaan jedhan dabarsaa ture. Isa dabarsuudhaan ijoolleen dargaggoonni naannoo sana akka ijaaraman taasise ergaa isaanis dabarsanii ibidda arraabanii deebi'anii biyya ga'anii deebi'anii maaltu jira ani immoo umriin koos xinnoodha namnis nan shakku kanaaf hin filatame
achi maaltu ta'e wanti ta'uu qabu cultural show sirna gadaa hawwisoo otoo hin ta'in sirna gadaa waa'ee sirna gadaa qo'ataniiti numa keessaa namni tokko sirna gadaa qoratee diraamaa isaa qopheesse sirna sana qooda anis irratti fudhadhe achi innattumaan immoo adda bilisummaa Oromoo taasifamu Xule kan jedhamu karaa Waddeessaa gama keessaa biyya addooyyee keenya ishii kanaatti achitti jedhanitti isaanillee lubbuudhaan jiranii amma isaanitti iddoo hundumaa Harargeerraa Arsiirraa Baaleerraa Oromoon Wallaggarraa Lubbaaboorraa bakka jiru maraa walitti dhufee walloorraas jira namni kanarra achitti Oromoon walitti boo'ee mari'atee waadaa walii seenee qabsoon akkamitti akka jabaatu mariin irratti taasifame achi deebi'amee tiyaatirri yookiin immoo agarsiisni aadaa Oromoo Beeraawii tiyaatir bakka jedhamu Finfinneetti walitti wanni jedhanii kutaa 11 Oromoon walitti dhufee agarsiisni aadaa Oromoo agarsiifame. Agarsiisni kun egaa sirba duwwaa miti. Waan qabnu, aadaa qabnu, meeshaa aadaa qabnu, uffannaa qabnu, eeboo qabnu, gaachana qabnu, ijoollee goota qabnu, dubartii goota qabnu sana walitti Oromoo wal barsiisuudha. Oromoon akkasitti wal baree. Agarsiisni keenya lammaffaan gara Arsii deemnee agarsiisa aadaa kan agarsiifnedha. Achittis simannaan hawaasaa hedduu gaarii ture erga jedhaniin booda guyyaa sanii namni Boojjii jedhamu horii isaa mara erga kennee fixeen booda qubeellaa harka isaarra jirullee baasee kennee nama kana immoo mootummaan yeroo sanii osoo hin turin ajjeesee jechuun akkasitti ibsan. Inni keenyas cultural show immoo inni lammataa Arsii deemnee achi biyyi maraatee ganaan Arsii ennaa deemnu Arsii keessa warri jiran Kofaleerraa, Shaashamanneerraa iddoo adda addaati Asallaarraa dhufanii qotee bulaan marqee fidee nu laachisee biyyi walitti boo'ee achittis marii guddaan taasifamee achi deebinee amma kanagaa wal ijaaraa wal geeddaraa gaaf sana kan inni irraanfanne namni Boojjii jedhamu horii isaa kennee fixeet qubeellaa harka isaatii baasee kenne namicha sana turaniiti baay'ee sun turree ajjeesanii Qaasim kan jedhamu obboleessa Jaalladhii Gammadaatti ture isas inni dhanii kanarra Oromoon tiyyuu walitti dhiyaate akka ila waan barsiisaa dhufame egaa Oromoon kana booda Arsiin Amboo Wallaggarraa Jimma Wallaggarraa Walloorraa akkasitti Harargeen akkasitti wal ilaallatee Oromoon himtiyyuu walaa fuudhu wal guddisu walaa beeku walitti haa hidhatu kan jedhu yaadawwan burqaa jajjabinaa ta'an ka'aa ture. Sana keessatti dubartoonni Oromoo segaa jiru. Hiriyoonni koo warri ana fakkaatan warri haadholiinis jiru akkuma sila isinitti hime. Akkasumatti hidhachaa babal'achaa dhufee kan biraa kan afaan Oromootiin yoo gaanneessa. Ishiidhumaa barruulee qabee jedhamtu baanaan qabeen qophaa ishiirra irraatu garuu kan biraatti dabaluu qabna isa jedhuun barruulee nikkaa kan jedhamtu tokkittiidhum baatee dhaabbattee qabeenis akkasuma ishiis maxxansiisee birillee kan jedhamtullee anatu irratti baasee mahbuuba hiriyoota koo wajjiniin fi maatii koo wajjiniini. Egaa qabsoon Oromoo abbaan kutannaan abbaan hidhannaan ijoolleen koo afaan Ingilizii dubbattiin excuse ta'u ijoolleen koo afaan Amaaraa dubbattiin
ittiin iskisiisin ta'u. Ijoolleen Oromoo haati ishii jabaattee yoo haati hin beekne immoo abbaan jabaate afaanii barsiise barachuu hin dandeessi. Ijoolleen markaatoo tokko Abdallaas Tule ji'a ja'a keessatti afaan Amaaraa baatee nutti hin dubbatin jennaan ji'a ja'a keessatti baradheen dhufa jedheef mucaan sun uf barsiise. Itti fufuun dubbii kan taasisan ammoo Jaal Aayishaa Usmaani. Jaal Aayishaa Usmaan nama bara afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhan sana akka afaan Oromoo raadiyoo hin cabsine biyya Somaaliyaa irraa ummataaf sagalee isaaniin mirkaneessan keessaa nama tokkodha. Gaazixeessitootni raadiyoo Moqaadishoo keessa hojjetaa turre nuti nama 9 kan jedhan Jaal Aayishaan isaan keessaa Sheek Muhammad Rashaad rabbiin lubbuu isaanii jannataan haqananiisuu nama tokko turan jechuun seenaa yeroo sanii akkasitti hirmaattotaaf ibsan. Yooyyaa isiniin jechaa kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaa fi daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundarraahuu yooyyaa isiniin jechaa karaa qophiitti yaaguun achi dabru waa sadiin qopheeffadhee qaba. Sadeen kana keessaa mee dura dursu akkuma gartee daqiiqaa muraasa tokkotti jiruun ani keessa dabre gaafa raadiyoon dalaguu ture san dubartoonni Oromoo har'a waan addunyaa hundaa walitti dhufaniif jecha dhaggeeffachiisuun fedha yookaan itti himuun fedha waaniin keessa dabre waggaa kurna san. Raadiyoon keessa dalaguu waan bareedaa ture. Gammachuun qabaan ture. Uummata kiyya kana dhaggeeffatee torbaanitti waraqaa 500,000 kiisha jooniyaa guutuu naa erguu turan. Gammachuun itti qabaachuu ture. Ammoo rakkina ana gubbaa jiru rabbumaa fi warra wajji jirruu beeka. Raadiyoon keessa dalaguu tana ama 10 fi wahiin dalage. Sodaanin ganamu mana bahee dalagaa dhaqa. Ol deebi'amoo ol hin deebi'u rabbi beeka. Maaliif yoo jechi tokko waa xiqqasho sirraa wanni ta'ee hogguu istuudiyoo sanii gabbaate ati kutte gana namni si arku hin jiru. Yookaan ajjeefamu yookaan mana dachii jalaatitti umrii ta'e guutuu hidhamu jecha tokko. Kana hunda if eegeetiin qophii raadiyoonaa san anaa geggeessuu ture. Warri wajjin nam 9 nuti warrichi dalagu ka oduu himuu fi ka oduu gartee akka komeershalaatitti oduu san babal'isee himuun lama Sheek Muhammad Rashaad rabbi rahmataa godhuu fi hadiisa quraanaa hima. Ani immoo waan tana hunda wali qopheessitu ana. Ka oduu himu oduu gizeen dhufeeti firraa waraabee bakka takka naa kaaya bakka waliin quba qabnu jira. Naa kaayee kaaseetta deema. Ka oduutis akkasuma achi jiraachuun qabu kunani qophii geggeessu. Dhufeeti inninis oduu isaa irraa waraabanii achi bakkaan dhaqee waan arra dabre hundarraa guuradhuu jira fudhadhuu jira. Ani kana hunda waliin qabeetiin gaaguu sa'aan tiyya geesse raadiyoon banee kabajamoota dhaggeeffatoota keenya bakka isin hoggaan maantanarraa nu dhaggeeffachaa turtan raadiyoon Moqdishooti. Mitirbaandii 31 irratti qophii adda addaa yara keessan dabarsuu deemta. Ani Aashaa Abiraam Usmaan Qallitti jee banagaa raadiyoona. Achiin gaamma qophiilee tana takka takkaan geggeessee hogguudhume nagayetti jee baha. Hogguun ala gabbahe dura dursa wanneen hin fira laalu askarri ni jira moo hin jiru naa dhufa moo hin dhufne. Balaati namoota akkan tala Oromoo takkatti yoo ama 10 caalaa guyyuutu arra ningalamoon galuudhaan ningalamoon galu. Amma warri oduu himuu fi warri waan biraa himuu rakkinan qaban. Maaliif waan isa afaan Soomaaleeti oduun dabarteeni afaan Oromoo godhanii dabarsan rakkinan qaban isaan. Ana ta waan tana hunda caccabsitee midhaan itti gootee waaniin dabarsu cufa. Akkasitti kanaafuu tana keessaan dabre dubartoonni Oromoo naa haa beeku. Jechumaa fi isinii hime galatooma waan na dhaggeeffattanii obsaan na dhaggeeffattaniif amma immoo qophiin irraa dubbachuu dhufettiin dabra. Dura dursoo dubartoonni Oromoo dubartoota addunyaa takka. Dubartoota addunyaa cufaatu cunqurfame. Ammoo keessatti nuti dubartoota Oromoo hogguu jennu mee
arrondi isin dhaggeeffachaatiin ture. Booyintii bakkarraa eegale cunqurfammiin dubartoota hin dubbanne isin gana biroo bakka san. Yoo dhukkubni yoo dawaan argamte dhukkubni dawaa dura dhukkuba san barbaadda dhukkubni san maalirraa eegale achiin booda qoricha isaa itti godhuun rakkina hin qabu. Isaa eegalame cunqurfamni dubartoota Oromoo jechuudhaan hanga yaada kiyyaatitti isinii dabarsaa dhiifa manaa godhaa obsaan na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Amma sirni gadaa gaafa kufe gaafa sirni gadaa kufe kufiinsi dubartoota Oromoo number 1 kawaa hunda dhabe dubartoota Oromooti. Sirni san kufuu jechuun eenyuufi karaa bane warra nafxanyoota ka isaan san wajji jiru nafxanyaa wajji jiru ka Oromoo ta'e immoo isaanii wajji dalagu isaatu dallaalummaa itti seenee bara. Akkamitti itti seene warra dubra qabu cufan daltee ama 15-16 geesse cufa bira dhaqee aboo intalti ta'e guddatte bareedduudha maa namaan kannine jechuu eegale. Maal barsiise abbootii dubraa akka intala isaanii gurguratanii horiirraa fudhatanii gurguran barsiise. Amma wanni tun egaa uummanni hedduun dura dhaabbate akkamittiin ilmootiyya gurguradha. Amma ka'aniiti ammas naftanyoonni san Oromoodhaa jijjiiran afaan gurgura jedhan kana akkam jennaan gabbara ja'a jedhan irra bareedaadha. Gurgurarraa gabbaratti dabarsan beektaa. Maalin jechuu deema gabbarri san ilaa 1975 meeqa ni deeme beektaa. Amma maaltu dhufe mangistuun ka'ee uummata keenya cabse uummanni irra guddaan biyyaa yaa'u dhiiraa fi dubartiidhaan. Warri biyyaa yaa'e kun hiree hirkataniiti biyya ija banatte biyya mirga namaa beektu keessa dhufan hedduun isaanii dubartoonni keenyaa fi dhiiroti illee. Amma taltichi dhufte maal godhuu qabdi abbaa warraa qabdi taha ilmoo qabdi taha amma biyya dhufte qubatte tana afaan sii beekuu qabdi intalti tun. Afaan san beekuudhaaf iskoola deemuu qabdi. Bakka iskoola deemtu sanitti wanni hundinuu galeeti amma tokko lama hogguu qaraate eegalte boo hayi se'ellee wanni dhageesse gamma isaanirraa faranjoonni hogguu mirga dubartii gizee hunda dubbatanii hayi se'ellee tana jirra. Amma maaltu eegalame ani gaggabaabsuun fedha haasawaan dheereessu. Maaltu eegalame intalti hundinuu hogguu biyyatti telefoona dhooytu bilbiltu fira siitiif maalitti himti way kun waan akkanaatii jira. Intalti ta'e obboleettiitiin kennina hin gurgurina obboleettiin tiyya jaalatte heerumuu qabdi jettee fira siitii dabarsiti. Ilma kana walii dabarsanuu sadarkaa tana geessa yaa dubartoota Oromoo. Sadarkaa tana oliin isin abdadhammas ammallee amma ka sadarkaa tanarra geessanis ne dhibbarraa dhibbatti baane dhiira jala jechuu hin dandeessan. Baane jechuu hin danda'amu maaliif jiruutu wali hidha. Barsiisuu qabda heerumtee warra qabduus taganaa dubraatis abbaa warraa san ka hireen itti si geessu teessu san akkamitti wajji deemaa akkamitti wajji bulaa barachuu qabda. Lolaa wajji buluun hin taatu. Amma ni dubartoota Somaaliyaatti dubartoota 2-3 gaafadhe akkuma dubartootaatitti walitti dhufnee haasofnu. Gaanni kakaafna akkami heerumtee ijoollee meeqa qabdaa waan akkanaa. Tajattuu jira ani abbaa ijoollee tiyyaa halkanuma saniin arge. Achiin duroo ani beeku abbaa kiyyaa beeka abbaa kiyyaa fi abbaa isaatii wal beeka. Isaan lamaantu walii kanne an takkaan agarre. Hogguma mana na fidanii miizeen na jalaa haftee na ol naqan. Inninis na jala ol seene. Hogguma sanii darbe. Duuba amma meeqa hojii jirtan ama 15. Akkami hojii jiraatan. Ani ummaan tiyya na barsiifte haati tiyya naan jette akkaan ani kun abbaa keetii hojii jiraadhu kana jiraadhu sokkitee nutti hin galinii hiikamtee nutti hin galinii
amrii jaarsa keetii dhagayi isa kasi bulchu isa kasi jiraachisu nutillee horiis nuu kannisan gabbara nuu kannisan nurraa fudhata yoo si arihee akkaan taan an abbaa keetii wajjin deemu kana deemi dubbii jalan deebisin abbaa warra keetii beekaan isa dandayaan isa isuma jala deemta laal akkana tayyuus taa'u ati dalagaan ta'e ilmoo dhadhaluu fi ijoollee guddisuudha jettee haatitti gorsiitan talasii akka garte arihamteet hin deebine tuni duuba akkasitti deemtee gamma amma gaa shamarran Oromoo warri biyyaa bahe waa barachuu eegalanii bara mi'eeffatan baqara'uu tanaa fi waan hunda har'a sadarkaa tanarra geessanii jirtan falmachaa jirtan edoo lolaan hin tahin edoo jibbansaan hin tahin yerootii teessa wajjin akkamitti barsiifna isa kana akkaataatti na amanamu maaliif wanni ilaan maallee deemaa jiru karaa Oromiyaa sanitti namni tokko hogguu intala fuudhe ijoollee sadi hogguu dhalte afur dhalte ni jijjiirama fuulli hogguu fuulli sii xiqqoo jijjiiramu eegale inni un eeggatu gabbaheetta biraa ta'ama 15 irra fuudha hiraan kanaa wajjin jaarsa si abbaa ilmaan si ollaa isiititti mana tolchee fi achitti mucayyoo ama 15 wajji gala isin ijoollee si garaa jala kaayyattee kophaa as teessi hin geenye hiriyaa gartee jaarsarra maarmitu adaba godhi taa'e yoo sokkitee warra isaanii deetu way deemgan hay ilmaan keetiif ati nu gubbaa dhuftanii taa'uuf deemta gochootee bilfachuu dadhabde intalti abalu mana sii bulfachuu dadhabde nun ja'a namni gali deemi jedhanii tumanii ari'an namatti irkattu hin qabdu irkoon hin jirtu ganda kaan dhayxuus akkuma waan akkasii deemaa jira duuba yaa shamarran Oromoo yookiin immoo dubartoota Oromoo warra hiree tanaan as geessanii barattanii doktoraa fi maarreefe kan hunda geessan kuni hin irraanfatina isin jalaa nafne mallee yoo laaffina cinaa keessan laafaa agarte dhiirti ammallee isin jala jirti takkitti tana beekaa arra sadarkaa tana geessaniiti addunyatti ida'amtanii ana nagammachiiftanii hedduu waan waggaa 50 dura keessa dabre na yaadachiiftanii beektaa tanaafu akkana jettanii abbaa warra keetiitis hin xixin hin kaa'inin siif dalageet si jiraachisiif ilmaan keetii atis amanamtuu ta'eef inni isa akka amanamaa sii ta'u gorsi jaalala agarsiisi jaarsa ta'e ilmaan nama guddisuu misan dabarte ama 50 dura dabarte san dammaifatan ummata biyya keessaniif dubri ganaa isin faana dubri dhufe sun ariyaanii fiiganii manaa oguu yana kana heerumte hin heerumu jetteeti hiree biraan qabdu baddi firraa tana hunda isintu asiin gahe ammallee jabaadha tanumaan isinii dhaamuu fedhe hedduu na gammachiiftan ana qofaa miti dubartii Oromoo ta mirga argachuu barbaadu yookaan mirgaaf hawwitu akka Oromoon mirga qabaattu dubartoonni gammachiiftan jiraadha itti fufa finne dalagaa jettanii gadi hin taa'ina hin finne dalagaa eegaltan malee ni eegaltan arraawa amma teessoo tana gubbaarratti mee fagoon dhaqina dhiirumaatu isin hukumu jira barnaamija dhiira harkaa qaba abaluu itti aanaa isaantu harkaa qaba maaliif isaan harkaa qabaatan maaliif kophaa teessanii godhate namaatu dhiira isin keessa jaarra guyyaa dubartootaati dhufuun qaban bakka tanaan isiniin jaa amata dhufu hogguu waan akkanaa gootan ani dhiirakkitti arguun fedhu maaliif dalagaa isaaniitii miti hogguu waan qabsoo nu barsiisan hogguu gargaarsa qabsoo ta'e waliin dhufna hogguu immoo ati biraayimatii teeta dubartummaa teetii qabduu dhiirti nu keessa dhufuu hin qabduun isiniin jaa. Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa dubartootaa bitootessa 8 maarcha ilaalchisuun isiniif dhiyeessaa jirru kanumaan hin xumurre itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee dhiyaan hangasittuu nagaatti an Ibsaa Gaaddisaati.
Hordoftoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa maayii irra geenya jirra. Innis turtii hoogganoota waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa waliin taasifne kutaa duraa isaa ta'a kunooti. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kun qophii addaati. Qophii kanaan haala yeroo irratti fuuleffachuudhaan waldhibdee Oromoo fi sirna Impaayera Itoophiyaa jidduu jiru rakkoolee walxaxuudhaaf fala furmaataa akeekamee fi waamicha dhiyaataa jiru irratti marii gaggeessina. Gamtaa dhaabbilee Oromoo Siivikii ogummaa fi amantaa irratti hundaa'anii akkasumas jaarmiyoota falmitoota mirgaa fi qabsaa'ota mirga namummaa dhuunfaa kanneen biyyoota Ameerikaa Kaabaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa fi Afrikaa keessa jiraatan 30 olii kan ta'e waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa yookaan Oromiyaa Global Forum OGF jidduu kan haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu irratti ibsa baasee jira. Addatammoo daawwannaa qondaalli Ameerikaa olaanaan Itoophiyaatti taasisan ilaalchisee dursuudhaan jechuun gaafa bitootessa 13/2023 xalayaa banaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Blinkaniif barreessee jira. Dhimmoota kanaa fi haala waliigalaa irratti marii gaggeessuudhaaf hoogganoota waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa Oromiyaa Global Forum OGF 2 keessummaa taasisee affeereen jira. Keessummoonni koos hoogganaa boordii OGF Profeesar Gulummaa Gammadaa fi Daayirektara olaanaa Koree hojii raawwachiiftuu OGF obbo Jamaal Ganamooti. Keessummoonni koo affeerraa isiniif taasisne simattanii argamuu keessaniif durseen isin galateeffadha. Isinis bakka nagaa taatanii nu affeeruu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Baay'ee galatooma obbo Firaa'ol isinillee bakka nagaa taatan akkuma Profeesar Gulummaan jedhe hiree kana nuuf kennuu keessaniifis ulfaadha. Tajaajila uummata keenyaaf godhaa jirtaniifis galatooma. Fayyaata hedduu galatooma akkuman jalqabarraa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya wal barsiisee sagantaa keenya har'aa keessatti haala yeroo irratti ibsa waltajjiin marii Oromiyaa kan idil addunyaa tibbana baasirratti ka fuuleffannu ta'a. Mee gara qabiyyee ibsa kanaatti fi marii keenya guutummaatti odoo hin seenin dura waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa yookaan Oromiyaa Global Forum OGF maalidha qabiyyeen waldaa kanaa waltajjii kanaa yookaan gurmuun jaarmiyaalee kan asin jalatti hammatamanii maalidha akeekni isaa maalidha ka jiru mee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaaf gabaabinumaan kanarraa nuuf ibsamee kanaan haa eegallu. Obbo Jamal. Baay'ee galatooma obbo Firaa'ol Oromiyaa Global Forum yookaan immoo waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa jaarmaa mirga namoomaatiif uummata keenyaaf falmatu. Jaarmanni kun akka inni itti gurmaa'ee biyya alaa kana keessatti jaarmoonni Oromoo kan akaakuu adda addaatti jira, kan waldaa hawaasaa jira, kan amantii jira, kan jaarmaa mirga namoomaatiif ijaaramee jira, kan ammootuyyuu waldaa wal gargaarsaa jira. Uumni keenya bakka hedduutti waan baay'atee fi hojiin hojjennu kun sirriitti akka nu barbaannutti fiixa bahaan jiru. Kanaaf tumsi jaarmoota kana hundumaa hammatu biyya Ameerikaa keessatti qofa otoo hin ta'in Ameerikaa, Kaanadaa, Yuuroop, Jiddugaleessa, Awustiraaliyaa, Afrikaa bakka silaa jaarmoonni Oromoo jiran hundumaa mataa walitti qabannee xiyyeeffannoon keenya waan tokkicharratti waa'ee mirga namoomaa lubbuu Oromoo tiksuu irratti walqixa Oromoota hundaaf falmachuun nurra jira. Dirqama miseensa jaarmaa ta'uun nurra jiru jaarmaa siyaasaadha. Dirqama deeggaraa ta'uun nurra jiru ta'uu dandeenya ta'uu dhabuu dandeenya. Dubbiin guddaan Oromoon lubbuun jiraachuu danda'u qaba. Lubbuu Oromootiif falmachuu qabna. Waldaa amantii keessa jiraadhu, jaarmaa mirga namootaaf falmadhu, hawaasa keessa jiraadhu, jaarmaa fiita deeggaruu dhabii Oromoon yoo lubbuun hin jiraatin wanni nuti goonu kan biraa hundumtuu sakandariidha itti aanaadha. Lubbuu nama keenyaatiif falmachuu qabna. Kan bosona keessa jiru bifa hin taaneen ajjeefamuu qixaaxamuu qabu. Booji'ame bifa hin taaneen rakkachuu qabu. Kan manadhaa keessa jiru rakkachuu irra hin jiru. Hidhamuunuu irra hin jiru. Ilaalcha siyaasaatiif ilmi namaa hidhamuunuu irra hin jiru. Inni gara mootummaatiin jirus cubbuudhaan irratti ajjeefamuu irra roorrifamuun hin jiraata yoo ta'e sunis Oromoodha waan ta'eef roorroon gama hundaatu ni falmanna. Keessattuu immoo Itoophiyaa keessatti mootummaan
aadaan mootummoota Itoophiyaa mootummaa cunqursaa waan ta'eef karaan sun sin baasu. Karaan sirriidhaa, karaan haqaa lubbuu ilma namaatiif gatii guddaa kennuudha, mirga namoomaa kabajuudha kan jedhu mootummattis akeeku saba keenya keessatti immoo sagalee tokkoon hundeen dubbii keenya sagalee tokkoon yoo dubbanne dhiibbaa guddaa fiduu dandeenya. Kanaaf tumsa jaarmoota Oromoo bakka takkatti sadarkaa addunyaatitti yoo ijaarre baay'ee gaariidha. Kun immoo mariidhaan ta'uu qaba. Waltajjii marii inni jedhu kun mariidhaan waan goonu jechaadha. Maaliif yaada adda addaa qabaachuu dandeenya. Mariidhaan yoo goone garuu waan guddaa gochuu dandeenya kan jedhuun haala akkasiitiin bara 2000 guddaa ture gara waggaa 7 waan akkasii gochuudhaaf jaarmoota. So gara waggaa 7 akkas deemee wantichi baay'ee dhiibbaa guddaadhaan jaarmoonni gara 31 miseensotaan jechaadha addunyaa guutuu irratti humna guddaa qaba. Humni namaa baay'ee guddaadha. Beekumsa guddaatu duuba jira. Haga nuu danda'ameen akkuma argitu kana ibsa baafna jechaadha. Yeroo hooggantoonni Oromoo hidhaman, yeroo namoonni ajjeefaman, yeroo manni uummata keenya irratti gubatu, yeroo uummanni keenya buqqa'u, yeroo adda addaatti itti fufiinsaan akka sagaleen uummata Oromoo dhagahu godhuu irratti baay'ee tattaafannaa. Mootummaa Ameerikaa Department of State kan dhimma hajaa alaa irratti hojjetu, USAID irratti hojjetu, White House'idhaaf akkasumas immoo miidiyaalee adda addaatiif akka danda'ameen odeeffannoo dhiyeessuu yaalla. Jaarmoota mirga namoomaatiif falmatan kan biyya addunyaa kanarra jiranitti odeeffannoo ni dabarsinaa akka waa'een Oromoo hubatamu. So waa baay'ee gochaa tas geenne ammas immoo itti fufnee jirraa. Egaa walumaa galatti tumsa jaarmoota mirga namoomaatiif falmatu ka siviikiidha, ka ogummaa, jaarmoota ogummaa, jaarmoota beektota, hayyoota Oromoo hunda bakka takkaatti kan hammate, jaarmoota amantii hunda kan hammate jechaadha. Waliigalatti wanti nuti irratti xiyyeeffannu mirga namoomaati. Lammaffaan uummata lubbuudhaan jiraate mootuyyuu uummata buqqa'u kan amma fakkeenyaaf sababa lolaatiin sababa miidhama adda addaatiin uummata buqqa'u humanitarian aid jireenyaa fi ammootu waan isaan barbaachisu dinagdeedhaan yoo dandeenye uummata keenya gargaaruun nurra jiraadha. Ishuun keenya lamaan kana jechaadha. Xiyyeeffannoon keenya guddaan dura lubbuun Oromoo jiraachuu qaba. Nama jiru ammoo haga danda'ameen diggeen qabeenyaan gargaaruun nurra jira kan jedhu kanarratti waan dandeenye tattaafataa jirra. Goonees jirra. Akkaataa itti goonu hunda qilleensa oolchinu maaliif mootummaan sirrii waan hin hojjenneef yeroo baay'ee sagalee jajjabaa waan dabarsinuuf wanti nuti biyya keessatti goonu takka yoo beekame nama keenya rakkoo irra geessuu danda'a jennee keessumaa dhiifne jechaadha. Garuu uummata keenya gargaaraa jirra jechaadha fayyaa ta'e. Fayyaa ta'a galatooma isinis yeroo adda addaatti kan hordofaa turettii fi marsaa keessanirraa ilaalaa turetti yeroo adda addaatti akkuma jettan sagalee uummata keenyaaf ta'uudhaan sochiilee adda addaa faana bu'uudhaanis hojii adda addaa hojjetaa turtanii ibsas baasaa turtanitti tibba kanas ibsa baastanii jirtu walitti fufiinsaan jechuudha. Jalqaba bitootessa 11 bara 2023 jijjiirraa daangaa bulchiinsaa fi tartiiba gabaasa magaalotaa fi aanaalee Oromiyaa ilaalchisee ibsa waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa yookaan OGF jechuudhaan ibsi tokko bahee jira. Mee gara marii isa har'aa qabanneef isa ijoo waa'ee daawwannaa ministeera haajaa alaa Ameerikaatti odoon dura ibsi bitootessa 11 baastan kun maal irratti fuuleffataa? Dhaamsi inni dabarsuu barbaade, wanni inni jechuu barbaade ijoon isaa maalidha? Ammas dabalee galatoomin jedha. Dhuguma akkuma obboleessi koo obbo Jamaal ibsetti OGF Oromiyaa Global Forumiin kuni yeroo adda addaatti waa'ee Oromoo wanta ilaallatu rakkina saba Oromoo irra gahu irratti ibsa adda addaatiin baasa. Namoota mootummoota biyya alaa hundumaa hin barsiisa. Gargaarsis akka nama warra rakkateef gahu goosisuu irratti tattaaffii godha. Gidduu kana lamaan tokko dabarsinee jirra. Labsii wayii baasnee jirra. Labsiin keenya kunis immoo inni tokko inni jalqabaa ammatti na gaafatte kan inni ilaalu yeroo ammaa kana mootummaan Oromiyaadha, naannoo Oromiyaadha. Daangaa Oromiyaa keessoo ormatti iddoo adda addaatti gargar kukkutuudhaan magaalolee adda addaas immoo bulchiinsa naannoo Oromiyaa seentiraal jala galchuudhaan labsiin ni baase tokko wanta dhageenyeef arginee jirruu fi kanarratti kun rakkina fiduu akka inni danda'u
rakkinas ammallee fidaa akka inni jiru hubachiisuudhaaf kan baasneedha. Waa'een kanaa egaa waan lamadha. Tokko naannoo Oromiyaa gara kibbaatti Gujii, Boorana, Arsiirraa aanaa tokko fuudhee iddoo tokkotti walitti qabuudhaani wanta haaraa baaseera kan jedhu labsii jira. Lammata immoo magaaleen Oromiyaa keessa jiran tokko baay'ee jajjaboo kan ta'an guddinaafis immoo kan karoora qabaatan resources immoo baay'ee kan qabaatan naannoo isaanii irraatii citanii mootummaa giddu galeessaa Oromiyaatti akka isaanii riippoortii godhan kan jedhu labsiinis ba'ee jira. Kunis immoo rakkina qabaa. Guddina naannoo sanaa irrattis rakkina fiduu danda'a. Mootummaanis immoo naannoo sana namoota jiran magaala sana keessa namoota jiran utuu hin mariisisiin fedha isaanii malee utuu isaan hin beekin kanarratti dhiibbaatti gochuunsaa sirrii miti. Rakkinas fideera. Rakkina gara fuulduraattis immoo fiduu danda'a. Guddina naannoo sanaa irrattis immoo rakkina hin fida. Mootummaan kana gochuun irra hin jiru kan jedhuuni kan nuyi baasnee jirru. Gara caalaansaa garuu sabni keenya kana hubatee tokkoffaa rakkina isatti dhufuu danda'u kanarraa akka mormii godhu. Lammata immoo yeroo kanarratti mormii godhu mootummaan maaliif akka inni godhe sirriitti hubatee nama naannoodhaan Oromoof Oromoo walitti naquudhaan walitti buusuudhaan wanta gochuu danda'u godhamaas wanta jiru waan ta'eef namni kana hubatee walii isaatti akka hin buune. Garuu wanta gaafatu immoo walga'ee tokkummaadhaan akka inni gaafatu dhiibbaa sarara ga'e kanas immoo akka ofirraa ittiin mormu hubachiisuudhaaf kan nuti baasne jechaadha. Fayyaata hedduu galatooma waanin dhimma ibsa baastanii yookaan waa'ee kana ilaalchisuudhaan ibsa baastan irraa waan gaafadheen san qalbiidhaan eegaa jira. Maaliif wanni kun akkatti hubatamee jira yookaan immoo hubannaa gahaa hin qabne jedhu namoonni immoo lakkii wanni kun waan yookaan immoo hojjaan dalagaan mootummaan Impaayera Itoophiyaa raawwate kun tokkoffaa xiyyeeffannaa wayitaammaa kana biyya keessa jiru karaa siyaasatiin rakkoo walxaxaa jiru rakkoo beelaa fi hongee jiru kanarraa xiyyeeffannaa yookaan qalbii hawaasaa qalbii uummataa qalbii addunyaa gara biraa gorsuudhaa fi kaan immoo akkuma isinuu ibsa keessan keessatti tuqxanii mootummaan xiyyeeffannaa kana gochaa jiruuf dhuguma gaafii uummataaf rakkoo uummataaf dhimmee odoo hin taane qoqqoodanii bituudhaan uummanni kun ofii isaatii walitti deebi'ee lakki aanaan kun kan kiyyaa magaalaan kun kan kiyyaa lakki kan keetii miti jedhee tokkummaan Oromummaa akka sharafamuu fi kan jedhudha ibsa kan keessan irratti kan eelames akkasuma kan kallattii adda addaatiin tuqamu jechaadha. Galatooma waa'ee kana mi'a amma gara dhaamsaa yookaan immoo marii keenya ijoo guyyaa har'aatiif qabanneetti yaada barru. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Anthony Blinken bitootessa 15 bara 2023 Finfinnee daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii kanaan itti bahan isaa maal fakkaataa isa jedhu gara boodaatti kan mari'annu ta'a. Jaarmiyaan keessan waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa guyyaa 2 dursuudhaan bitootessa 13 dhaamsa dabarsee jira jechaadha. Akeekni yookaan qabiyyeen ijoon dhaamsa kanaa maalidha? Otoo kan mootummaa jaalaa sanitti hin cehin isa kan labsii mootummaan Oromiyaa baasan irratti waa lama jajjaba kaasuu barbaanna. Tokkoffaa wanni mootummaan godhe magaalaalee Oromiyaa kan silaa qabeenya qaban jedhee yaadu naannoo ofii keessa jiran keessaa kutuudha. Baasuudha jechaadha. Mattuun Iluu Abbaa Booraa keessaa bahee mootummaa jiddugaleessa Oromiyaatiif qabeenya isaa galchaa kan jedhu. Magaalaan kun magaalaa oomisha bunaatiin baay'ee akka malee beekamu. Najjoon Wallaggaan keessaa bahee mootummaa jiddugalaa kan Oromiyaatiif qabeenya isaa galchaadha. Aggaaroon Jimma keessaa bahee mootummaa jiddugalaatiif galchaadha. Akkasumas magaalaaleen biroo warra akka Laga Dambii warri albuudaan beekaman magaalaa naannoo ofii keessaa bahanii qabeenyi isaanii akkasumas mootummaa jiddugaleessaaf galaadha. Shaakkisoo, Bulee Horaa, Sandaafaa, Shanoo, Mooyyaalee, Dodolaa kanneen hundumaa magaalaalee biroollee dabalatee qabeenyi uummata
directly sila ummata naannoo san jiru tajaajilu otoo hin ta'in kan bu'aa ummataatiif oolu otoo hin ta'in naannoo san keessaa baafame akkuma bara TPLF Finfinneen directly mootummaa jiddu galeessaa kan federaalaatiif qabeenya isii kennitee booda deebitee kadhattu ammas Oromoon qabeenya isaa kennee ka'ee bu'aa akka irraan argannetti mootummaa jiddu galeessaa Oromiyaatiif gala kan jedhu kun moodeelima TPLF federaala jalaa baasanii sadarkaa naannoo Oromiyaatti fidanii kun sirrii miti. Magaalaaleen kun hundumtuu qabeenyi isaanii uummata naannoo isaan keessa jiraniif galuu qaba. Uummata saniif galee mana barnoota isaanii mana qorichaa karaa isaan barbaadan waan uummanni barbaadu godhuu qaba qabeenyi isaa kuni. Garigariin magaalaan kunneen warra indastiriidhaan warra akka shaakkisootii fi adoolaafaati indastiriin bakka itti babal'ate waan ta'eef balfi isaa ijoollee xixiqqoo ija jaamsee bal'aan dhalataa jira harki naafa dhalataa jira miilli kan irraa cirame mul'ataa jira. Qabeenyi kun uummata kanaaf tajaajiluu qaba malee uummata kana fayyaa isaanii wal'aansuu qaba malee wal'aanuuf ta'uu qaba malee mootummaan federaalaa nama ofii barbaade irratti muudee magaalaalee kana akka bulchu taasise aangawoonni isaanii kan uummata saaman ta'uun sirrii miti. Kanaaf itti gaafatamummaan jira naannoo ofii keessa jiraniif ta'uu qabaadha. Kanaa wajji ka walii hidhamu sirna ofiin of bulchuuti sirna dimokiraasiidha. Namni keenya sabni keenya magaalaa ofii jiru keessatti naannoo ofii jiru keessatti nama isa bulchu isa filachuu qaba malee mootummaa federaalaa jala gaafa mootummaa jiddu galeessaa kan Oromiyaa jala gaafa galchan mootummaa Oromiyaatti nama muuda waan ta'eef uummata keenya irratti mootummaan qubaan nama muuduun hafuu qaba. Kun sirna nafxanyaati. Ilaalchi sirna nafxanyaattu kana goosa. Kanaaf sirni dimokiraasii kanaan dagaaguu hin danda'u. Bulchiinsi gaariin kanaan dhufuu hin danda'u. Ka yaada jedhu of keessaa qaba. Sadaffaan uummanni naannoo sanii waan akkasii kana waan falmatuuf bakka akkanatti haalli akkasii yeroo dhatu uummanni waan falmatuuf falmiin uummataa kun immoo nageenya akka boora'u taasisa malee walitti bu'iinsa naannootii fi wannaas uumee rakkoo fida malee bu'aa hin qabu. Kanaaf dogoggora guddaadha wanni tahaa jiru kun mootummaan dantaa uummataa eeguu qaba. Otoo uummanni hin fedhin otoo uummanni hin gaafatin akkana gochuunsaa mirga uummataa saamuudha bulchiinsa gaariin waan fiduu miti hammeessuudha nagaas booressuudha kan jedhu. Kuni waa'ee magaalaati. Lammaffaa naannoo Booranaa bahaa uumneerra kan jedhu Baalirraa Gujiirraa akkasumas naannoo Booranaa irraa walitti maknee akkana zoonii haaraa uumne inni jedhu kunis qajeela miti. Tokkoffaa seenaa uummata Oromoo hin booressaa hin burjaajessaa. Madda walaabuu Oromoon guutuun burqaa keenya madda bilisummaati, madda birmadummaati, madda sirna gadaati, madda seerri Oromoo irratti tumame jedhee Oromoon beeku fuudhanii gara kukkutuun tokkoffaa Oromoo walitti buusuudha. Lammaffaa seenaa isaa akka inni ukkaamamuuf akka awwaalamu akka inni wallaalamu gochuudha. Kanaaf seenaa uummata keenya xureessuunis burjaajessuunis sirrii miti. Lammaffaa immoo gosoota naannoo kana jiran otoo uummanni hin gaafatin bakka isaan irra jiran gaafa walitti maktu tokko waan bu'aa argate itti fakkaate kun immoo waan miidhame itti fakkaate sabni walitti bu'uu danda'a. Uummata walitti buusuu fida. Inni kun sirrii miti. Akeekni isaan jedhan nagaa buusuudhaaf haa jedhu malee nageenyi bifa kanaan bu'uu hin danda'u. Fedhiin hawaasichaa fedhiin uummataa beekamuu qaba eegamuu qaba kan jedhuu fi uummanni keenya shira mootummaan xaxu kana akka gamtaadhaan didu. Naannoodhaan ta'e kana qofatti otoo hin ta'in Oromoon guutuun kun sirrii miti saba keenya walitti buusuudhaan qoqqoodanii bituu barbaaddu nuuf hin ta'u jedhee uummanni naannoo san jirus waan uummanni mootummaan shira godhu kana Arsii fi Gujiin Booranni keessattuu naannoo san waan qubatanii fi gosoonni kunniin akkuma duritti nagahaan akka isaan waliin jiraatan mootummaan kun mootummaa isaaniif hin taaneef isaan walitti buusu waan ta'eef isaan walitti bu'iinsa ofirraa akka walitti hin buune eeggatanii mootummicha garuu akka wajjin ofirraa dhiiban kan jedhu jechaadha. Yaadni keenya walii galatti wanni mootummaan godhe kun bulchiinsa gaarii hin fidu, nagaa hin fidu, misooma guddina uummataa hin fidu, nagaa booressaa, walitti bu'iinsa uummataa fidaa, walitti bu'iinsi bakka jirutti immoo nageenyi hin jiru, nageenyi bakka jirutti immoo guddinni hin jiru, bulchiinsi gaariin hin jiru kan jedhu uummanni keenya akka sirriitti hubatuu fi isa lammaffaa kan har'aasitti yoo cehe akkuma beektu mootummaan Abiyyi erga aangootti dhufeen booda baay'ee hammeenya guddaa waan dalagaa tureef hariiroon mootummaa Ameerikaatiif mootummoota biroo hedduu waliin qaban baay'ee boora'eera. Dippiloomaasiidhaan mootummaan Abiyyi kun baay'ee kufeera. Dhageettii takkayyuu hin qabu jibbameera. Haa ta'u malee dhiyeenya kana erga naannoo Tigraayitti araaraa mallatteessineerraa nagaa buusuu barbaadna jedhaniis hanga tokko mootummoonni biyya alaa kunniin hariiroo wajjin qabaachuu jalqabaniiru. Namni itti gaafatamaan haja alaa biyya kana Anthony Clinton biyya Itoophiyaa deemaa kan jedhu dhageenyaan xalaa barreessineef jechaadha. Xalaan nu barreessineef kontentiin isaa
rakkoo Oromiyaa keessa jiru biyya Itoophiyaa dhaquun kan kee gaariidha. Garuu ammoo rakkoo Oromiyaa keessa jiru hagammaa mootummaan keessan xiinxalii guddaa baay'ee gatii guddaa kenneef ilaalaan jiru kun ammoo dogoggora. Uummanni Oromoo uummata gaafa Afrikaa keessatti lakkoofsaan baay'ee guddaa hangafa naannoo saniiti. Yoo ta'u uummanni kun nagaan argatiin nageenyi hin dhufaa tasgabbiin hin dhufaa jedhanii yaaduun baay'ee dogoggora guddaadha. Kanaaf qabxii 5 kanarratti xiyyeeffattee mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu sirra jira kan jedhu qabxiilee 5 kaafnee barreessinee xalayaa waajjira isaaniitti erginee akkasumas immoo koreedhaan adda addaa jira kan biyya kanaatti koongirasa keessa Senate Foreign Relations Committee akkasumas House Relation Committee Foreign Relations Committee kan jedhamu akkasumas immoo USAID kan gargaarsa addunyaatiif kennu koppii goone jaarmoota aangawoota adda addaatiif koppii goone ergine xalayaa kana immoo banaa goone akka nuti akka addunyaan illee beektu jennee waan yaanneef waan 5 irratti xiyyeeffata xalayaan keenya tokkoffaa hidhamtoota Oromoo kan siyaasaa hidhamanii mootuyyuu yeroo adda addaatti manni seeraa nuyyuu irra deddeebi'eetiin haa ba'an jedhee gadi dhiise humnaan hidhamanii manadhaa keessa jiru kana caalaan mootuyyuu waajjiroonni isaa cufamanii jiru hoogganaan ABOs yeroo ittuma fakkeessuudhaaf nama bilisa fakkaata malee bilisa miti akkuma mana hidhaa keessa jiruuti hooggantoonni biroos deeggartoonni isaaniis gaazexeessonnis aktivistoonni Oromoos hidhaa keessa jiru namoonni Oromoo kan hidhaa keessa jiran hundumtuu akka hidhaarraa gallakkifaman sagalee kan keetiin uummata Oromoo bira dhaabbadhu mootummaa irratti dhiibbaa godhi namni hidhamee martuu akka gallakkifamu kan jedhu inni lammaffaa mootummaan biyyi itti gaafatame eega fudhateas namni Oromoodha baay'ee du'aa jira dirooniidhaan nama ajjeesaa jiru mana barumsaa keessatti charchii keessatti karaa irratti nama ajjeesaa jiru namoonni nama ajjeesan itti gaafatamummaaf dhiyaachuu qabu seeratti dhiyaachuu qabu kanaaf mootummaa kana keessatti Oromoodhaan du'aniif ajjeefamaa jiraniif buqqifamaa jiran hundumaafuu accountability itti gaafatamummaan akka argamu haalli isaa akka mijaa'u mootummaa Itoophiyaa yookaan Abiyyiin hojjetamu irratti dhiibbaa godhi. Sadaffaan mootummaan kun akkuma namni hundumtuu argaa jiru otoo uummanni beelahu miliyoonaan otoo beelahu qamadii biyya alaa baasaa jirra jedhaa jira beelli Itoophiyaa keessa hin jiru jedhee waakkataa jira kan immoo uummanni biyya alaatii ergeef biyya keessaallee uummanni gargaaru yaalu lafarra harkisee akka uummanni yeroodhaan gargaarsa arganne taasise uummanni beelaan dararamaa jira kanaaf tokkoffaa isa agartee beelli hin jiru jedhee waakkatu kanas akkasumas immoo lafarra harkisee akka uummata bira hin geenne godhus akkasumas biyya alaatti baasee gurguradha jedhus akka dhaabu mootummaa kanarratti dhiibbaa godhi uummanni biyya sanii beelaan daangaa malee dararamaa jira Oromoon keessattuu akka malee dhumaa jira isa amma naannoo Booranaatti kana qabeenyi jalaa dhume kana hundumaa akeekne sabni kun baay'ee miidhamaa jira kanaaf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhiti lubbuun namaa haa baraaramtu ka beelaan dhumaa jiru kun harcaa jiru kun mootummaan Itoophiyaa beela hongeedhaan dhufe qofa otoo hin tahin waraanallee beelumayyuu akkuma qaama waraanaatti itti fayyadamaa jira kan jedhu kanas akeeknee akka dhaabbatu kan jedhu jechaadha afraffaan waboodhaan wajjin mootummaan kun waraanaan lola itti fufee jira erga aangootti dhufees Oromiyaan nagaa argattee hin beektu isa qofa otoo hin tahin qaamota adda addaa kan mootummaa jiddugaleessaa akkasumas mootummoolee naannootii fi keessattuu immoo paaramilishaa kan extremist faannoo kan Amaara jedhamuun Oromoo irraa murmuranii uummata keenya baay'ee dararaa jiru. Kanaaf wanni kun akka dhaabbatu lammaffaan mootummaa waboodhaan wajjin araarri dhuga qabeessi kan bilisummaa fiduu danda'u kan mirga uummataa kabachiisuu danda'u kan uummanni waan ofii barbaadetti murteeffachuu danda'u akka bu'u dhiibbaa godhii qaamni sadaffaadha kan walaba ta'e kan gara lamaaniifuu hin baabsine jidduu seenee rakkoon kun political contention wanni walfalmiin siyaasaadha kan jiru karaa nagaatiin sagalee uummataatiin murtii akka argatu haalli akka mijeessu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhiidha. Shanaffaan Itoophiyaa keessa political space yookaan ammoo dirreen siyaasaa waan guutumatti baddeef keessattuu immoo Oromiyaa keessatti dirree siyaasaa qofa miti odeeffannoo yoo argachuu waan hin danda'amneef sagaleen Oromoo waan hin jirreef miidiyaadhaan Oromoo waan dhabamsiifamaniif dirreen siyaasaatii fi bakkeen information flow ummata wajjin wal qunnamtiin waan guutumatti ukkaanfameef Oromiyaan block out waan taateef kunis akka banamu dirreen kunis akka banamu miidiyaaleen Oromoos akka biyya isaanii function godhan jaarmoonni biyya alaas dhaqanii miidiyaa ta'uu danda'a warra jaarmoota wal gargaarsaa ta'uu danda'a Oromiyaan akka banaa taatu for access and information kan jedhu dhiibbaa mootummaa irratti kan godhii kan jedhu qabxiidhaan shanan kana lakkoofne sababaan isaa kana caalaatti babal'ifachuun danda'ama ibsa kenninee itti ergine jechaadha har'a akka dhagahetti biyya dhage kana waa'ee Tigraay
piis wannaan mallattoon waliifan mallattafame kan nagaan furuudhaa sun hojiirra haa oolu kan jedhuu fi Oromiyaa keessattis nageenyi bu'uu qaba kan jedhu maqaa afaaniin dhahe jedhaniiru. Egaa ilaalla waan dhufuu danda'u caalatti fufnee hojjannaa jechuu barbaadee fayyaa ta'e. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiileen keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture. Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.